Tani akka waan durbasi fuudhee totuma dubartii si fuudhee ati nama dhugaataa nan akka waan durbasi fuudhee siraan. Undi simmoo miti galan sitti mammasaa. Faayidaadhaaf kan sitti siqee keessiin takka jettee kanaan qabu sanaan qabu jennaan achumaan ni jira beektee. Hedduutu jira. Inni jira gaama fakkeenyaaf. Garuu moo si jaalladhee ka'ee akka si jaalladhu na goote kaatee dhugaa jirtu natti mun qabdu gaafuma dhawwala si wal baru itti keessa kee jiru waan borana ani feesirraa arge sittaaruu qabu amma natti mun qabda waan akkanaati siifan ta'a jechuu qabdu kana hunda yoo dhugaa natti hin gaafa sana jaalala keessa galee si jibbuu hin danda'u garuu erga si jaalladhee ka'e yooti natti himte immoo garuu garaasiin ta'u lamu. Maal ergana jaalattee kaatee muudhamna harka sadarkaa eerumaa fuudharra gahanii wallahi annama qabatamaa siimu jechuudha dhiira namni sun fuudhee dur biyyatti ijoollee sadii qaba. Dhiisee biyyaa ba'e kan inni jiru biyya faranjiitti beekaa. Innaa nama wayii jaallatee isiin isa marachaa ta'eera bakka jaalalli isiin isarraa qabamte. Bakka jechuun jaalala seellimmeedha keessa galanii. Ani akkamitti kunoo ta'e kaana hedduudhaan jettee. Jalkanya benan maraqu jettee aan jechetti waan ni kaayda jechuudha dadhabuutu hundee isii kana hagadhaa dhoksee maal jedhee haala kamiin haadha dubbatti jedhe. Jennaan dhaqiitiin jedhee anan jedhiniifi hiriyaan koo tokko fuudhee biyyatti akkan ilmoo sadii qaba. Isin immoo jaallatti isin immoo dhageenye amma immoo dhumarra hiriyaan kan koo sun dhufee naan mari'ate. Maalu yetta himu mohadisu jadi tiriake fakkeessi mee waan isin jettu intini isin argisiiftu yaani waan isin argisiiftu laalin jedhe waan isin jettu dana naqee jedhu jedhee dhaqee jedhu jedhe dana naqee obboleessi hiriyaan koo fuudhee biyyatti ilmoo sadii qaba haadha manaa qaba intala tokko jaallatee amma immoo kamittanitti malaa ta'ee dhufee naan mari'atee maal jettamee ati jedhee sitti hirra jette kaa akkamitti ammarraa himuu dhiisee بدين إسا. إسا كرامة تاسيت بيت. مالا كابدو مفاتيح. مالا سكابدانم. بدين غربيتها حاجميت أكاد أكميت مدعي مو إيسا جتة جل كبا جل كبوتي مو كبا جتة المورجة شنو مارا كنا كبو جل فودي كبا شوان جرو جارو أما دا كميت دوكسي أما كسينجان لكي ساعنا سنتو. Akan fayya kan ni ko da salban ga kasi ga malin be kan me gurbi cewa ni jedo da yarka bai dufe an badu fane mal ko ta ga lakke e shi wonti ga da ga lutti min ne dumammo anu ma jede ni ci son na kun da wa me kauli na son ne ma na duk sai ha gadda kana gesa da kani ka rage sini ga ne tujal kabatti on hiti afudu argat na do ga wolet mun ya sabon to baji be fan ko baji da tara umuri kana وانا صوب موجب بهنكو باجرا تارا كنونجي مالي سيتا يا روسا نتيوتو انيو الا چنقتي اني چنقمي چان والله نا انتن كذا كذا بقى يچون بقى جرينيون تبي الدنيا هون نتيدو فانا مالم قبو سون سلاهي ميجرا دجن چنقتي دم تساتو ما انا مغدي سبيتا ارغدك ولا كاغلي بود اكم اچمبام وسامبا هده Osujal kaba gafa tokko jedhu sana achumaan an waan akkasiiti daa'ima qaba fuudhee qaba garuu sidaa waliin galle sidaa wajjin jiraachuudhaaf yaani waan ta'eef kabira fuuchuu fedha jedhee tuutti mennis garuu inni nu waan xiqqoo way rakkate way sitti fakka baay'ee tokko bakka jireenyi bakka tintiin jedhee nama da nuti qaban dhugaan keenya baay'isaan daankoon qabni mana jimmaan qaba finfinneedhaan lafa qaba dhugaatti maasin jaallatamu barbaadu. Tokkotu maal godhe seetanii kan immoo kan dhiiraati beektu. Amma sin jaalladha jedhee jaallatee simada waan qabu lubbuu koo bakkaan siifan du'aa siifan hiyootii dhabamina min jedhaniin. Otoo jedhu wal fuudhanii nikaa wal dhiyaatanii. Nikaa wal dhiyaatanii utuu walii wajjin jiraatanuu ilmoo wal arganne. Namni kun gisee si bira dhufu maal godha bilbila isaa hin cufaa nyuudhaan koodiidhaan cufaa bakka waa tokko hin beektu hin jiru. Okay. Namni kun makiinaa oofaa warra iddoo biraatii qaba.
ايش فودي isiidhaan immoo akka isii malee qabu malee nama waa tokko wanni inni itti hin jiru bakka ishiin nama malee waan qabu itti bakka akka itti waliin wajjin jiraatan. Utuu akkana jedhanuu namni kun gara waggaa lamaa waggaa sadaffaa wajjin jiraata jechuudha fuudhee ni kaadhaan. دوكسي يعني Aywa. Utuu akkanatti walii wajjin jiraatanuu shufeeriidha. Makiinaa dagaan isa quunname gaafa makiinaan isaa dagaa isa quunname jedhu mana marfee hospitaala seene. ايه Gaafa hospitaala seene jedhu gaafa hospitaala seene jedhu Komentiin kolbe. Isa bojarrimata nama waiko. no komantii dhiisee rakkoon qabuuti kana rabsu sin jira kan jaju sin jira. Innaa gaafa akkas زبني بوتو مليان كومنتي لا لانجل rakkoon qabu. Amma gaafa hospitaala seene jedhu Kamna konkolaataan kamna. lammanittuun dawwalame. Maal konkolaataa kenna feeta? كم لا تقبلتي Hin qabna. Kootus biya. ايه Amma lammanittuun dawwalame isiin duraanii ilmoo lamarraa qabdi isiin boodanaa ilmoo tokkorraa hin qabdu. ايه Amma gaafa dhuftee jettu inni ilaaltee bakka azantee bakka baay'ee gadditee bakka minaamini bakka jettee isiin boodanaa jechuudha. لما جرت هوسبيتال كومنيغا Wal arganii bakka amma gisee jedhamu isiin kun warra kooti jechuuttis eegasii itti himne yeelleera bakka eessaa dhaqu hin dubbanne. Ani eegasii warran qaban jenne akkamitti adda dubbatanii ofiifuu lubbuu keessa jira. ايه Amma gisee jedhamee jedhu ittiin haasofte isiin boodanaa ati eenyuun fira isaati moo obboleetti isaati moo maal isaati ati jennaan lakkii abbaa manaa koositti awwarra isaati akkam awwarra isaati akkamitti maal kunoo warra isaati ani kunoo ilmoo lama irraa qabaa akkas waan akkasiiti. ايه Isiin boodanaa hin boosse teessee hin boosse annama akkasiitiin seene isuma na ciciisu annama akkasiitiin seene hangiseeti natti dubbattee jettu nama dhugaan se'ee nama dhugaadhaan nama wajjin jiraatan si fe'ee si amaneen sitti eerume jetteeni. Waan jedhu dhabee eewa jennaan awwaa tokkon barbaadu jetteeni. ايه Ilmoo keerraa baatee anaa wajjin jiraadhu siin hin jedhu. Atis immoo isiin itti heerumtee warra isaa tokkoffaa wanta itti beektu tokko hin jiru. Kan nu baddalee isa malee si'ii miti. Kanaafuu jennaan ati ilmoo kee wajjin isaa wajjin jiraadhu afootuu jetteeni ana ammoo ni kaahan kun akka inni ni kaasii fudhattee adda baatee maaliif itti lammaffaati. Maaliifan akkana jedhe egaa namni yeroo walitti dhufee jedhu anqabu san waan yaadaa jiru anis illee kanuma godhu ana ta'e aywa maaliifi namni an tokkoffaa ilmi namaa bareedina miti kan inni ilaalu yoo attaa yoo dhiira taates yoo durba taates bareedina miti aqwaamee inni qabu alaamaan jireenya gammachuu Dhugaa si deebi'e. Obsituu dhugaa si deebi'e. Wallahi dhugaa jettee yaadattu yaa kunuun. No, dhugaa dubbadha. Amma sini akka duraa sanatti na sabratteedhaati akka uummata keenyas maaliif Koomenti jedhe. amma durmaan jedhamu si jala teessee durmaan dhabde nama sana yaadatti jedhan. Wallahi nama sana yaadattu isin hadduma iddoo Amma gaafa duuti kutu yaadatti jedhan wallahi kachidhaan dhugaa. Obsituu maal jedhe beektaa? Mee dhugumatti obsituu ma yaadatu? Obsituu Anamma akka kiyyatti yaadadhu waan dhalatteen isaayyuu miti yaadee isaayyuu yaadadhu waan. obsituu maal jedhe beektaa? Osoo argee ajjeese natti tola macarrashaa mukaa yaadachuu dhisi. Jechuun jaalalaa fi
jaalalaa fi yaadachuu osoo hin taane kan jaalalaa yaadachuun jira akka jaalalaa yoo wajji waan sana ta'e. Garuu waan sana gaafa sanaa giddiidhaan waan sana waan takkaa hin beekne dhaloota kee hin beekne argite waan ta'eef hin dagattuun. No በጭራሽ akkasmiti fakkeenyaaf wanti isin itti isa jibbitu maal akka ta'e beektu tokko sin fuudha jedhee irraa fudhata. Na sobee namichi kun nurraa fudhatee na balleessee kee na sobee kan jedhudhaafiyyi cirraasha isa jibbiti si galee tokko jedhe. Sana lammaffaa osoo isin hin fedhin immoo yookaan tokko immoo jaallataa dhaqeetiyyi osoo isin hin beekin yookaan kilaasii ilmatti waamee yookaan isin ilmantii jedhee osoo isin hin fedhin irraa fudhata. Sanarraan kan ka'e jibbiti. Sobanan kakataya. jechuun anis akkasuman jedhe bada jaalalaaf dubbee yaadachuu yaadachuu dandeessi. Garuu waan sana hin dagattu nama fakkeenyaaf sana isa kan ati nama duraan awwala nama takkaa dhiike dhungate beenne nama dhungate sana yoo ni giddiin si dhungate jibbaadhaan illee yaadatta yookiin jaalalaa inuma yaadatta. Nama keessaa tokko kanarraan kan ka'e hin jaallattudha. Shamarran sun hin jibbiti bakka jechuun waan inni ittiin kana hojjeteef jecha jibbiti bakka ijaan argaa isaa yookaan ciiftee yaadachuu dhiise. Aboo sanas ta'ee uuma har'a nu gammachiise nuti kan yaadannu isa darbeera bakka. kana baay'oo jedhu kun afootu naa jedhan rakkoon ofansii qaba. Annan qaba asli si jammar annan qaba beekaanuma isin jedhaa malee anni durgummaa qaba maal taati? Aagaanichuun. Ajambeeka yaa. Kun fudhataman qabu yaa. Ajambaadha qaba. Fudhataman qabu cuma annin qaba. Adan jenne koomenti jedhe warra koomenti jeenaami. Warra koomenti jedhe argitan isin. Koomenti barra jarri. Na wajjin kennitanii? Hin kenninu. Inna. Dhugaa dubbachuuf qabaannaan jabeeffadha. Dhugaa dubbachuuf qabaannaan jabeeffadha. Dhiirri waan sana irraa argate akka unkulaaleetti sin saala. Warri kamne sanaan booda badinaa. Durgumaan biyya laa jira jettanis immoo afaan. Durgumaan biyya laa jira nama harkaa nama dhibu. Hin jiru jira. Wallahi maqaan abbaatu bakka hin taane dhaaba baraa malee. Nambaa. Ina baasa keessa. Dhiira keessa galte. Hin baata. Nuti qubatanii maarratu. Nama ta'e. Amma guyyaa kamisaati ergamaa rabbiin itti sallallahu alaihi wasallam salawaata buusaa du'aa inuu godhaati. Sallallahu alaihi Ustaaziin tokko jira ustaaziin jedhee du'aa kana addaa keessanuu keessaan darbadhaa wanta kana. Mee ustaaz maame. Ustaaz mamaan mataa. Du'aa hin godhe.